Ashama harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa koodha isinis immoo kan nagaa taatan abdiin qaba har'a immoo buna sinafeeraa jira hunduma keessanuu jechuudha buna dhaabee iddoo bashannanaa kana dhufee isin qoqqofachiisuuf hin dhufee kunooti bunni kiyyas kunooti isinitti mul'ata jedhee yaada kubbaayyaan illee kunoo buna suuraa bunaa ofirraa qaba isini yeroo xiqqeenya keessanii yeroo mana barumsaa barattan gisee buna dhugdan maatiin keessan maal isiniin jedha buna haa isinuma dhiisamoo buna dhuginaa maal isiniin jedha maatiin keessanii irra waa'ee bunaa kanarraa xiqqoo ishee haasofna shaayii faa ijoolleen mana barumsaa barattu ijoollee xixiqqaan ni deebiiti immoo shaayii yeroo akkamii dhugamaa deebii immoo bunni gisee akkamii dhugamaa ijoolleen xixiqqeenyaan buna dhugan immoo erga guddatanii buna dhuganii isiniin jedha har'amee kana kanarraa haasofna kana kanarraa waa dubbanna ani garuu yeroo xiqqeenya kiyyaa yeroo barumsa baradhu gisee xiqqoo jechuudha maatiin keenya maal jedha abboonni keenya haati kiyya sabbaan koos hin dhugin buna mana barumsaa keessatti rafta suusii si qabsiisa bunni suusii qaba hin dhugini nuun jedhanii buna nu baasanii ganama shaayillee nu baasanii yoo shaayii aannanii walitti makamee nu baasan malee buna duwwaa kana faa nama nu baasanii akkasuma immoo sila maatii kiyya moo hundumti keessanuu akkasitti guddattanii kan jedhu kun gaafiidha hundumti keessanuu koomantiidhaan yaada keessan naaf barreessaa maatiin keessan waan isiniin jedhu moo akkuma maatii kiyyaa kana bakkuma hundattu jedhama moo maatiidhuma kiyya qofatu waan akkanaa kana jedha jedhee gaafii isiniif dhiyeesse har'a iddoon illee iddoo bashannanaati waan baay'ee immoo wal bashannansiifnu waliin tattaphannu ta'a hagam buna dhugee immoo walitti deebinutti nafaana turaan isiniin jedha buna kiyya dhugee ka'ee walitti deebina ani immoo buna yeroo kaman dhugaa jira yeroo kamin irraa eegalee dhuguu eegalee yeroo kam immoo hin dhunne kan jedhu illee kan isiniif dhiyeessu ta'a hangasiif nafaana turaan isiniin jedha. Kaasuuta yoo dhugame malee ho'aa waan ta'eef dafee namaaf hin dhugamu suuta haa ashama jecha har'a walitti deebinee waa'ee maaliitirraa haasofna yoo jennee waa'ee faayidaa buna dhuguu dheengadda waan duree waliin dubbannee turre har'a isarraa waan tokko dubbanna faayidaan isaatis miidhaan isaatis akkamii kan jedhu viidiyoo isin hojjedheen ture amma dura jechuudha har'a immoo faayidaa isaatii fi miidhaa isaatis kan irraa waliin dubbannu ta'a faayidaan isaa maali miidhaan isaatis maali kan jedhu guyyaatti immoo yeroo meeqa dhugamaa kan jedhamu kan walirraa dubbannu ta'a har'a jechuudha nama tokkoof guyyaatti hangam akka dhugamu nama gaheessa tokkoof jechuudha daa'imman silallee buna dhugdu namoota gaheessa ta'anii hangamtu hayyamamaa kan jedhamu har'a kan irraa dubbannu ta'a faayidaan isaa tokkoffaan dandeettii waa yaadachuu hin dabala akkasumas miira dammaqsaallee nutti hin hora jedha nutti uuma miira dammaqsaan isiniin jedhu isinii gala jedhee yaada namni tokko yoo buna dhugee hirribni tokko irraa bada jedhee yaada
namoonni immoo carraanni kaansarii qabullee hin hir'isa jedha. Nama kaansarii qabu bunni faayidaa qaba jechuudha. Akkasuma immoo sadaffaan immoo nama dhibee sukkaaraa qabullee yoo buna kana dhuge hanga tokko hin hir'isa jedha. Kunniin faayidaa isaati. Warroonni qorannaa doktoroonni jechuudha waan kana nuuf kaa'anii turanii. Inni immoo guyyaatti immoo hangam dhuguu qabna kan jedhu, namni tokko guyyaatti hangam dhuguu qaba. Garuu akka dhaabbanni Ameerikaa ibsitutti namni gaheessi jechuudha. Namni tokko sinii 3 yookiin hanga 5 illee hin jedha. 3 hanga 5 illee hin jedha. Akka dhaabbata Ameerikaatti jechuudha. Isin immoo yerootti tokko yookaan 2 yoo dhugdan isiniif faayidaa qaba kan armaan olitti dubbanne kanaaf ta'uu danda'a. Kan immoo akkasuma immoo dhiifama namatti irratti bilbilee natti cafee kanaaf anaani garuu immoo miidhaan isaa araada nama qabsiisudha. Araada nama qabsiisa. Bunni yoo hirriba dhorka, garuu deebiitii immoo dubartii ulfaata irratti illee miidhaa qaba jedha. Warri daa'imman qabu akka dubartoota ulfaatitti bunni kun hin ayyamamuuf jedha. Hamma irratti hundaa garuu xiqqoo daa'ima irratti illee miidhaa fiduu danda'a. Garuu tarii guutumaan guututti osoo hin ta'in dubartiin garaatti daa'ima garaa qabdu garuu sinii tokko yookiin tokkorra ishiidhaaf hin eeyyamamu. Yoo dandeesse immoo osoo dhuguu baatte, osoo fudhachuu baatte baay'ee ishiidhaaf barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf xiqqoo deebiitii immoo namoonni maal irratti dhaabne dhiifama irratti bilbilanii xiqqoo ishii iddoodhaan danni jalaa qotu. Garuu dubartii ulfaatan irratti ulfaatinni daa'imaat illee baay'ee gadi bu'aa ta'a jedha. Namni buna akka malee dhugu deebiitii tarii immoo namoonni immoo lakkoofsi isaa gadi bu'aa ta'e yookaan immoo miizanni isaa gadi bu'aa ta'e osoo dhuguu baatee baay'ee gaarii mootii alarjiitti ta'uu danda'a jedha. Akka doktoroonni jedhanitti jechuudha. Akka malee yoo kiiloon keessan gadi bu'aa ta'e jechuudha. Har'a faayidaa bunaatii fi miidhaa isaatillee irra waliin barannee jirra. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasiif immoo viidiyoo kiyya kana laayikii, sheerii gochuu hin dagatina. Na jajjabeessa. Koomentiidhaan immoo yaada keessanillee waan tokko dudubbadhaan isiniin jedha. Baay'ee koomentiin keessan immoo namatti tola. Baay'ee na jajjabeessaa jirtus. Warroonni na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha asumaanii. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasiif turtiin keessan na faana haa ta'u. Warroonni asirratti wanti isiniin galle yoo jiraate gaafii qabdanii na gaafachuu hin dandeessu. Karaa dhuunfaatiinis yoo barbaadan, karaa immoo wanta waa'ee faayidaa bunaa kanarratti wanti isiniin galle yoo jiraate karaa dhuunfaatiinis ta'ee karaa koomentiitiinis ta'ee na gaafachuu dandeessu. Kan waliif sirriitti karaa dhuunfaatiinis ta'ee waliif ibsinu ta'a. Inni isiniin jedha.